wangeela simateedhaam. Warra jalqabaa ergamoota wangeelaa akka ijoolleen nutti agarsiisan Onisimoos Nasiib karaa Gondar dhufe hin didame, karaa Shawaa dhufe hin didame, karaa Somaaleen dhufe hin didame. Shanaffaa irratti karaa Wallaggaa yeroo dhufu simatame. Geggeessitoonni bara sana turan simataniini. Seenaan kana nutti himaan. Kan waldaan har'a iddoo kolfaa taate jechuudha. Achi keessa baay'ee linnu beenna wanta ta'eef. Iddoo ga'isaa waaqa abbootii keenyaa sabummaa jedhamee waaqeffannaa irreeffannaa luboonni wayyaa uffatanii lagatti ba'anii kan irreeffatan suuraa wajjin maxxanfatanii jira hundumti keenya iyyuu argineerra. Maal wal darbaan kun yaricheerootti irreeffachaa deemnuudhaan irreechaa jennee lagatta deemnee dukkana ilmi waaqayyoo Yesuus Kiristoos fannifamee keessaa nu baasetti yerootti deebinuudha. Waaqayyoon waa gargaaru. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Angaatuu Miidiyaa. Tibba kana dubartiin Leensaa Guddinaa jedhamtu takka waltajjii warra amantaa Pirotestaantii tokko irratti baatee waan ishiin dubbatte uummata akka malee mufachiisee jiraachuun ni yaadatama. Dubartiin tun waltajjii amantaa kanarra dhaabattee ergaa siyaasa of keessaa qabuu fi uummata gargar qoodu dubbatte jedhamuudhaan qeeqamaa turte. Kanaa olitti immoo jaartiin tun ayyaana irreechaa yoo isheen balaaleffattuu fi xiqqeechaa dubbattus dhagaameera. Jaartiin amma dubbii madaala hin kaafne lafa amantiitti dubbatte tun intala Qees Guddinaa Tumsaa fi haadha manaa abbaa qabeenyaa nama Alamaayyoo Katamaa jedhamu akka taates barameera. Dubbiin amantaatti da'eeffachuun uummata Oromoo gargar qooduu wal jibbisiisuuf yaaluu akkasumas aadaa fi duudhaa amantii Oromoo kan ganamaa waaqeffannaa fi sirna gadaa walumaa galatti beekumsaa fi hubannoo duudhaa uummanni Oromoo qabu hunda itti duuluun busheechuuf yaaluu kun erga bifa qindaa'een gaggeeffamuu eegalee oolee bubuleera. Keessattuu waggaa waggaadhaan wayita irreechi ga'u eeganii ayyaana irreechaa kan uummanni Oromoo jaarraa hedduuf kabajaa fi waaqa isaa ittiin galateeffachaa fi kadhachaa ture busheechuun xurii itti dibuun hiikaa fi seera irreechaa dabsuun lallaba jibbaa irratti gochuun kun baratameera. Kanaaf ammoo ragaan Leensaa Guddinaa fi nama Tolosaa Guddinaa jedhamudha. Isaan kana fakkeenyaaf kaafne maleen duulli amantii da'eeffatanii dhugeeffannaa Oromoo irratti godhamaa jiru kan lakkoofsa xiqqaan ibsamuu miti. Waan kana barsiisa amantii isaaniitu qabamoo jibba dhuunfaaf namoonni kunniin lallabaa jiru kan jedhu immoo waan kanaan dura abbaa amantii beekamaa kan ta'an luba Bantii Ujuluu BBC irratti dubbatanii turan isinii dhiyeessinaa faana keenya bu'a. Amantii kan biyya lafaaf tolchee kenne warra Kuushi. Luba Dr. Bantii Ujuluu teessoo Kiristaanummaa fi amantaa Oromoo jeebanaa Indigenous Oromoo Religion irratti qorannoo digirii sadaffaa kan hojjetan Dr. Bantiin Yuunivarsiitii biyya Jarmanii tokko keessatti ni barsiisu. Hariiroo amantaawwan warra Wangeelaa yookiin Pirotestaantii fi Oromoon qabu kallattii lamaan ilaaluun ni danda'amaa jedhu Dr. Bantii Ujuluu. Amantaan kun kallattii tokkoon Oromummaadhaa fi Oromoo cimseeraa jedhu. Abbaan Gammachiis afaan Oromootti wangeela hiikee afaan Oromoon wangeela lallabuu jalqabuun afaan Oromoo afaan waaqeffannaa taasise. Itti dabalees carraan barnootaa akka babal'atu taasisee jedhu. Yeroo duraaf bara 1904 sababa amantaa kanaan lixa Oromiyaa keessatti barnoonni ammayyaa akka eegalame dubbatu Dr. Bantiin. Namoonni adda bilisummaa Oromoo ijaaruu irraa hanga hoogganuutti ga'ee olaanaa qaban hedduun warra manneen barnootaa kana keessatti baratanii jedhu. Akka fakkeenyatti Baaroo Tumsaa, Luba Guddinaa Tumsaa, Obbo Leencoo Lataa fi warreen kaanis baratanii erga of baranii booda eenyummaa isaanii gaafachuu hacuuccaa Oromoo irra ga'ee ture qolachuuf carraaquu eegalanii jedhu. Gama kaaniin sababa amantiitiin manni alaa babal'achuus dubbatu. Abbootiin amantii akka luba dafaa jamuufaa amma danda'ametti amantaa fi Oromummaa wal bira qabanii oofuuf yaalaa turanii kan jedhan Dr. Bantiin yeroo keessa misiyoononni yoo dhufan aadaa Oromoo irratti dhiibbaa godhaniiru jedhu. Gadaa dabalatee aadaa fi duudhaan Oromoo akka laaffatu taasisaniirus jedhu. Gara boodanaa ammoo aadaan Oromoo isheenumti hafte akka baddu sirbi cubbuudha, irreechi cubbuudha jechuun eegalame. Kana wangeelli hin jedhuu jedhan. Kanaaf amantaan warra wangeelaa akka itti Oromoo fayyadees miidhees qabaa jedhu luba Dr. Bantii Ujuluu. Amantaan hundi aadaa saba keessatti dhalateen wal makatee ba'e kan jedhan Dr. Bantiin amantiin kamiyyuu aadaa irraa bilisa miti kana sabni beekuu qabaa jedhu. Kana kan jedhan aadaan Oromoo fi amantaan kiristaanummaa akkamitti araaramuu danda'a gaaffii jedhu wayita deebisanidha. Aadaan deebi'ee haa ijaaramu gaafa jennu akkuma ganna 500 dura turetti osoo hin taane of haaressa. Gaarummaan gadaa durumarraa amala of haaressuu qaba. Yeroo haaressu kana akka waan hedduu of keessatti hammatutti ta'uu qabaa jedhu.
Gadaan dur mootummaa giddugaleessaa kan qabu ture kan jedhan Dr. Bantiin kan giddugaleessatti walitti qabu abbaa muudaa yookiin qaalluu ture jedhu. Yeroos amantii waaqeffannaa duwwaatu waan tureef akkasitti hojjetee ture. Amma garuu gadaan haara'ee amantii kaanifis iddoo kennuu qabaa jedhu. Kana gochuuf garuu amantiiwwan kunneenis wanti jijjiiruu qaban jiraa jedhu. Fakkeenyaaf irreechi cubbuudha yoo kan jedhan ta'e kun hin ta'uu jedhu. Irreechi galateeffannaadha, warri Awurooppaas ni godhu, anis luba warra Awurooppaa ta'ee nan godhaa jedhan. Amantiin Oromoo itti fufiinsa amantii warra Kuushi kan jedhan lubni kun amantii seexanaati jechuun dhaabbachuu qabaa jedhu. Amantii uumuu kanarratti warra Kuush kan dursu hin jiru. Amantii dhumayyuu kan biyya lafaaf tolchee kenne warra Kuushi, isa kanaaf ragaa arkeoloojiitu jira jedhu. Waaqa kan jedhu matumti isaa jecha kaa warra Kuushirraa dhufee jedhan. Barreeffamni hierogloofiksii arkeoloojistoonni Masirii keessatti argatan kanum jedhu. Ogeeyyiin kunneen osoo afaan Oromoo hin beekin it is the car who created jedhanii afaan Ingilizitti hiikanii jedhu. Kanum jechuun waaqa kan uumu jechuudha jedhan. Dur magaalonni yookaan biyyoonni adda addatti waaqa ofii isaanii qabu turan jedhu. Tebis Memphis kan jedhamtu Kaayiroon irra waaqa tokko qabdi. Daandiraan waaqa tokko qaba. Marawween waaqa tokko qabdi ture. Maqaa waaqa saniitiin biyyi sun bulaa ture. Yeroo duraatiif lakkii waaqni tokko jedhee yaadrimee waaqa tokkoo yookiin monotism jedhamu kan uume Faraa'oon Akaneetaan nama jedhamudha jedhu. Kun akka lakkoofsa Awurooppatti waggaa 1390 dura waan ta'e akka ta'es dubbatu. Ilmi nama Akaneetaan jedhamu kana bakka bu'e maqaan isaa hierogloofiksiin yoo barreeffamu Tuutankhamuun jedhamaa jedhan. Jecha kana arkeoloojistoonni wayitaa afaan Ingilizitti hiikan Tuutankhamuun jechuun he who believes in mass jechuudha jedhanii hiikanii jedhu. Kana afaan Oromootti yoo deebiste Tuutankhamuun jechuun tuutan kan amanu jechuudha. Kun ammoo gadaadha jedhu. Yaadrimeen waaqa tokkicha jedhu amma addunyaa fudhatte kun achirraa kan dhufeedha jedhu Dr. Bantiin. Dabalataan yaadrimeewwan akka waaqaa, ilma waaqaa, durbi dahuu, du'anii du'aa ka'uu fi kanneen kana fakkaatan amantii kiristaanaa keessa jiran dhugeeffannaa yookiin meetiyooloojii warra Kuush keessaa fudhatamanidha jedhu. Addunyaa irratti walwaraansaa fi lola biyyoota akkasumas gareewwan adda addaa jidduu jiruuf irra jireessa sababa kan ta'u amantiidha. Kun waan ta'uu hin qabneedha jedhu Dr. Bantiin. Waaqatu wal lole osoo hin ta'in namatu wal lolee jedhu. Waaqni nama uume, namni ammoo akka itti waaqa sana qunnamu uummate sanatu amantii ta'ee jedhu. Amantiin hunduu hundeen isaa tokko, hunduu nagaa lallabaa, garaagarummaa xiqqoo jirtu mariin furuun ni danda'ama waan ta'eef ka'umsa wal dhabdee ta'uu hin qabu jedhu. Waan ani itti amanu, waan ani beekutu sirriidha jechuu hin qabnu jedhan. Fakkeenyaaf garaagarummaan amantii Oromoo fi kiristaanummaa jidduu jiru waan guddaa ani qorannoo kootiin arge hin jiru jedhu. Waaqeffataan namni erga dhalatee cubbuu hojjetaa jedha. Kiristaanni ammoo namni cubbuu waliin dhalataa jedha. Waaqeffataan du'a booda guyyaa firdiitu jira jedhee hin amanu. Kiristaanni garuu akkas jedhee amana. Kun waan badaa irratti wal lolamuu miti jedhan. Addunyaan akkamiin amantii wal danda'ee waliin jiraata deebii jedhutti jirti. Sun Awurooppaa keessatti sirriitti hojjeteera. Afrikaa keessa garuu sababa hubannaan gahaan hin jirreef milkaa'uu hin dandeenye jedhan. Gaafa Afrikaan kiristaanummaa fudhatu warri Awurooppaa waaqa biraa waaqessaa turan kan jedhan Dr. Bantiin kanuma keenya fuudhanii akka nuti ittiin wal lollu taasisanii jedhu. Luba Dr. Bantii Ujuluu kitaabni qulqulluun biyya Jarmanitti wayita hiikamu jecha Itoophiyaa jedhu jecha Kuush jedhuun bakka buusan jechuun komiin irratti dhiyaatee ture. Kitaabicha kan hiike warruma Jarmaniiti malee anaa miti jedhu Dr. Bantiin. Jarri gaafa hiikatan Itoophiyaa kan jedhu dur Kuush ture jedhanii Kuushitti deebisanii jedhan. Sana akka waan ani harka keessaa qabuutti gabaafamee balaaleffannaa fi arrabsoon hedduun narra ga'ee ture jedhu. Dhugaan jiru garuu osoo warri Giriik jecha Itoophiyaa jedhu hin fayyadamin dura macaafa qulqulluu keessatti Kuush jedhama ture jedhu. Itoophiyaa jechi jedhu walumaa galatti saba gurraacha yookiin kallattiin yoo hiikamu uummata fuula gubataa jechuudha kan jedhan Dr. Bantiin. Itoophiyaanis Kuushis wantuma tokko ibsuu jedhu. Namni Itoophiyaa ofiin jedhu Kuush ofiin jechuu isaati. Kan Kuush ofiin jedhus Itoophiyaa ofiin jechuu isaati. Garaagarummaan qabuu jedhan. Kuush Itoophiyaa qofa osoo hin taane guutummaa gurraacha Afrikaa walitti qabaa jedhu.
egaa kan hubate hagana jedheera. Warri amantii isaanii bira darbanii jibba amantii biroof qaban lallabatan duudhaa aadaa seenaa fi sirna gadaa Oromoo gadi qabuuf oliif gadi jedhan jibbaa fi hammeenya isaanii kanarraa yoo dhaabbatan wayya jennaan. Bara Oromoon garaagarummaa isaa waliif kabajee tokkummaa isaa jabeeffatee fuulduratti deemuuf carraaqaa jirutti summii akkanaa uummata keessa facaasuun dhaloota har'aa kana bira darbee dhaloota boruuf galaa hammeenyaa kaa'uu waan ta'uuf dhaabbachuu qabaa jenna. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kanarraaf qabannee sumarratti dhaabna. Chaanaalii keenya subscribe, share, like godhuun waliif akka qoqqoodan kabajaan isin gaafannaa. Galatooma.